السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتنا بلوانكية نجا قبدو جرتو الحمد لله. أرى اللي نجا ولتديبني فيديو هارو قبل سنة دفجرة فيديو كي كارامو غافي نموني هدون نجافتي في رفنسا وانت رفنسا ديرسو كرفنسا نوفلامو دي نوفلافسو نوفهميو بيتنا انجتني ردون كيساني سنراتور اللي ديفما غافي ديبي كيساني في قبل سنة دفجرة إن شاء الله. Haga gama videoon deemneen duratti warri viidiyoo kiyya kanaaf haaroo taatan subscribe gochuu hin dagatina. Subscribe godhaadhaa gara maatii kiyyaa ida'ama. Mallattoo notification illee tuquu hin irraanfatina. Viidiyoo haaroo akka gadi dhiisuun dafee simbira dhaqqaba. Warri amma dura naaf gootanii nafaana turtan ammoo galatooma galanni keessan guddaadha. Akkanuma nafaana tura. Viidiyoon kiyya kuyyoo kasin jaallachiisu ta'e obboleewwan keessaniif illee share godhaadhaa akka namoonni hedduun irraa fayyadamaniifi. Dibati amma sin agarsiisu kuni akka conditioneriti bakka conditioner illee hin bu'a jechuudha. Yoo itti deddeebinee dibannee rifeensa keenya nuuf dheeressaa nuuf laaffisa illee akka inni filamu nuuf taasisa jechuudha. Garuu haga gama viidiyoon deemneen duratti waa tokko beekuu qabna. Dibati nu amma mana keessatti diddibannu kunniin hadhuma kaanee dibannee har'uma faayidaa guddaa har'uma faayidaa jijjiirama bareedaa tokko nun agarsiisu akka keemikaalaati miti. Keemikaalli amma yoo nu binnee itti fayyadamnu ta'e akka qorichaati akka amma fakkeenyaaf kiniinii faa amma yoo fudhannee guyyaa 2-3 booda jijjiirama waan tokko irraa arganna. Wanti nu amma mana keessatti itti fayyadamnu kunniin ammoo kan garaatti gadi nyaannu deebinee ammallee rifeensa keenyaaf ta'e fuula keenyaaf itti fayyadamnu kuni akka keemikaalaati miti. Jijjiirama wayitee takkaan dafee agarsiisu suuta yeroo yeroodhaan yoo itti deddeebinee jenne jijjiirama bareedaa irraa arganna. Sani malee wanni nu mana keessatti itti fayyadamnu kan rifeensa keenyaaf itti fayyadamnu kunniin akka soorataati. Rifeensa keenya akka soorataatti nuuf gargaara. Wanta laaftuutti ilaalinaa jechuu kiyyaa fi yeroo takkaan dibattanii ammallee jijjiirama yeroo takkaan irra ilaalinaadha. Dafee akkasitti jijjiirama agarsiisu suuta yoo itti fayyadamne garuu soorata rifeensa keenyaati. Conditionerii rifeensaa kana wanta narraa qopheeffadhu akkuma sitti argitanii avokaadoodha. Avokaadoo firii lamaati. Firii lama qopheeffadhe jechuudha. Akka rifeensa keessaniitiin agarsiin rifeensa keessaniif ga'u. Avokaadoo kana fuudhee bakka lamatti baqaqseeti foon isaa keessaa gara saanii kanaa gadi baafadha. Foon isaa kanatu na barbaachisa. Avokaadoon hedduu tokko rifeensa laaffisaa hin dheeressaas yoo itti deddeebinee ka dibannu ta'e rifeensa walitti mammaramee filamuu didee nama dhibuusiif hin laaffisa. Sani maleellee rifeensa keenya hin dheeressaa hin bareechaa hin cululuqsa. Akka dhadhaati. Aga dhadhaallee ga'uu baatu bakka dhadhaan bu'a. Namni yoo dhadhaan arganne ta'ellee yookaan namni dhadhaa dibachuu hin jaallannellee yoo itti fayyadame bakka dhadhaatu hin bu'a jechuudha. Hedduu tokko bareedaadha. As dura maaskii isaatiin hojjedhee jira. Dibata isaa ka maaskii hojjedhee jira. Innillee bareedaadha. Kuni hadhammoo akka conditioneriitii kan hojjedhu jechuudha. Itti fayyadamaadha. Akka dibata kaawwaniitii miti avokaadoon yeroo maduraa saniyyuu guyyuma tokkoffaa nu dibanne saniyyuu xiqqoo tokko jijjiirama rifeensa irratti hin agarsiisa. Rifeensa lallaaffiseeti bareecha. Lamaan isaayyuu akkanatti muree foon isaa keessaa baasa. Itti fayyadama avokaadoo qofaa miti waan mana keessatti soorannu akka muuzii, bishaan ruuzaa, bishaan zanjabiilaa. Waa hedduu rifeensa keessa wayita dhiquudhaaf deemtan waan akkana kana yoo itti fayyadamtan bareedaadha. Laaftuutti ilaalinaadha. Akkuma qaami keenya soorata fedhu sanii kunis dibata soorata rifeensa keenyaati. Rifeensa keenya hedduu tokko nu agarsiisa. Hadhuma dibannee faayidaa isaa ilaaluu osoo hin taane dibanneetuma osoma jennu osoma quba hin qabne gaafa tokko rifeensa keenya kama nuuf bareedee nuuf qajeellu argina. Ono hunda isaatiyyuu lamaaniyyuu keessaa sitti baasee gara maashinii kanaa gara galfadha. As keessatti daaka akka inni laafee smuuzii naaf ta'uufi nama maashinii kana hin qabne harkaan sirriitti yoo dandeettan bulleessaadha akka ciccitee rifeensa keessatti hoyitee dhaqattan irraa bahuu isin didee isin rakkifnetti
osoo akkasitti laaffiftanii maankaadhanii dhimbiibaadhanii waa meeshaa wayii keessatti irraa gadi dhimbiibdanillee akkas gochuu dandeettanii. As keessatti garagalcheeti aananiin laaffisa. Aananillee fuula kennaafillee ta'ee qaama kennaaf ta'ee rifeensa kennaafillee hedduu tokko bareedaadha. Aannan as keessatti godhadha haga isa laaffisuudhaaf naa ga'u tokko. Hagana jechuun danda'u isinumti ilaalaadhaatti godhadhaadha. Haga isa laaffisuun naaf ga'u tokko laaleet akkasitti itti godhadha. Qadaadatti deebiseeti haga inni sirriitti daakkamee smuuzii ta'ee laafee addaan hundi isaatii yoo akka juusii ta'utti daaka. Daakee walitti deebina inshaallah. Kinoo kana fakkaataa daakkamee jira. Meeshaa keessatti keessaa garagalcha. As dura gaafii wayii na gaafatanii turanii wanta nama gabbisuu nama furdisuu yoo beeyte naaf himi jedhanii. Abukaadoo kan akkanatti aanan kana wajjiin akka juusii gootanii yoo ka dhugdanillee ta'e namni furdachuu barbaadu nama furdisa. Abukaadoon hedduu tokko bareedaadha. Daa'imayyuu yoo wal jala torbaan tokkoof lama akkanatti nyaachisanii jedhan hedduu tokko bareedee dhiiga bareedaa godhataa yoosuu bareeda. Kinoo smuuzii bareedaa kana. Akkuma koondishinariiti jechuu kun akkuma isin argitan kana. Wayita rifeensa keenya dhiqachuudhaaf deemnu jechuudha. Wayita rifeensa keenya dhiqannee shaampoodhaan dhiqnee geessinee jenne akka koondishinariitti itti fayyadamna. Qibaatii itti godhadha zayitii ka mana keessaa qabdan ka barbaaddan ka rifeensa keessaniif ta'u itti godhachuu dandeettanii. Ani olive oil itti godhadhaadha. Olive oil jechuun zayitii zayituuna jechuudha. Zayitii zayituuna itti godhadha. Ekstiraadha. Maankaa sadii itti godhadhe. Qibaatii kana wajjin akkanatti sirriitti wal seensisaa haganni wal seenee tokko ta'utti. Rifeensa kiyya wayita miiccadhee geessee bakka silaa koondishinarii itti godhu isa kanatti godhadheeti. Sirriitti massaajii godhee bakka hundee rifeensarraa haga qacceen ba'utti sirriitti wal seensisa. Eegasii booda feestaaliidhaan hidhadhee daqiiqaa 20-30 haga naa ta'e eega sa'aatii tokko tursiisee booda deebi'ee garammoo bishaan qofaan ofirraa dhiqadha jechuudha. Kunoo kana fakkaataa hedduu laafaa bareedaa smuuzii kana ijattuu namatti tola. Rifeensa illee akkasuma laaffisaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Kana fakkaataa ka rifeensa asumaan ammoo asumaan harka keemaaf na agarsiifattallee naan hin jedhinaa kinoo adda hinnaa dibadhee maashaallah akkana bareedaa kana innaa kana hiriyaa tiyya takkaatu naaf dibe. Na barsiisaa jirti akka ani akkanatti dibuudhaaf irraa barataa jira. Yoo diizaayinii hinnaa babbareedaa garaagaraa akka isin agarsiisu akka isin barsiisu barbaaddan wayita isin namaaf hojjettu irraa waraabeeti isin agarsiisa. Isin hojii kana hojjetti irraallee barataa jira. Yookaan gara fuulduraanatu baratee isin barsiisa yookaan isin barsiisu barbaaddani yookaan ammoo wajjumaaniyyuu barannaa isin agarsiisa gara fuulduraatti inshaallah. Akka barachuu akka isin agarsiisu yoo barbaaddani karaa komentii jalaatiin naaf kaa'aa jechuudha. Irraa waraabeeti wayita isin namaaf akkan hojjettu diizaayinii babbareedaa garaagaraa isin agarsiisa. Maashaallah bareedaa kana keessattuu dubartii abbaa manaafaa qabduuf ka bira jirtu maashaallah harka bareedaa kana. Kana fakkaataa yoo jaallattanii obboleewwan keessaniif share godhaadha. Like, comment, share, subscribe gochuu hin dagatina. Gaafii yoo qabaattan karaa komentii jalaatiin naaf ka'a. Yaada yoo qabaattanis akkasuma naaf barreessaa. Walirraa barannaa wal barsiifnaa yaada keessan isinirraa fudhadha inshaallah. Yoo jaallattan like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatina. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti arraaf assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.